Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii daddaraaroo yeroo mara televiizyinii Oromiyaarraa sa'a kanatti isiniif dhiyaatudha. Alas egaa dorgommii daddaraaroo godinaalee shan gidduutti bulchiinsa magaalaa Sabbataatti qophaa'ee kutaa salgaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Egaa kutaan kun kanneen darbanirraa kan adda ta'ee fi hedduu dorgommii cimaa ta'edha. Kan adda isa taasisus egaa yeroo itti dorgomtoonni kutaa tokkootii hanga 8tti jiran dorgomanii itti darban ammas bakka tokkotti dhufuudhaan waliin dorgomanii gara marsaa sadaffaatti ce'uudhaaf itti calalamanidha. Egaa dorgommii adda ta'e kana daawwachaa isinis yaada qabdan nuuf gumaachaa akka nu waliin turtan isin afeerra. Toorri bilbila istiidiyoo keenyaa 022 111 90 akkasumas 73 nu bilbila yaada qabdan nuuf gumaachaa nu waliin turaa isiniin jenna. Bashannana gaarii. Hankina jiru qofaan kaasa. Keessattuu naannoo jalqabbii irratti warra dhiiraa harka kaasuu irratti tokkoon turre. Inni lammaffaa naannoo amma naannooftanitti warra dhiiraa lamaan walqixa turtanii as cinaan turte gara duubatti hafuutu yookiin tokkummaan naannoo irratti harca'insaatu mul'ata. Sarara waltajjii eeguu. Fakkeenyaaf sarara amma dhaabbattan kana duratti yommuu teessanii kaatan irratti sarara san irratti sirreeffama sarara eeguu irratti hanqinoota natti mul'ata. Eenyumaafuu qabxee keessan booddee. Magandama Jales magandame La fos magandama ya magal magala ko 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 tapiga magala ko chilate hawara magala ko araninka kabo magala ko chilate hawara magala ko araninka kabo magala ko donge waya kesa magala ko tapiga Shotobare karamele dama yalo chenle karamele dama Shotobare karamele dama yalo chenle karamele dama kotuma Shotobare yokami seboto Shotobare jafake davarta Shotobare dalama dunya hada Shotobare baterata garta Shotobare nishokok samale Shotobare bofejetan hamo Shotobare
barreen shokook samaale shatoo barree boofee jetaan haamoo shatoo barree kamiisa irra taa'e shatoo barree baateetiin siyaamoo shatoo barree kamiisa irra taa'e shatoo barree baateetiin siyaamoo shatoo barree karaameellee dahama yaloo challee karaameellee daamaa gootumaa. Shatoo barree ideeme shatoo barree taa'ee mukaa jala shatoo barree ideeme shatoo barree taa'ee mukaa jala shatoo barree marroo kee dhageenyaan shatoo barree boo'ee lafaa jala shatoo barree marroo kee dhageenyaan shatoo barree. Rukuttaa fi yaa'a sagalee sochii waliin kun sadan wal simatee. Adeemuu irratti otoo adeemtee akkasitti otoo ta'e gaariidha. Garuu guutumaa guutuutti ammas wanti hanqatu jira jechuudha. Qaama sagalee keetii ritimii wajjin wal simachiisuu sagalee fi sochii immoo waliin akka namoota faana sana hundumaa to'attee jechuudha. To'attee cimee baay'atoo dhufee gaariidha. Maalumaafuu dhumarratti qabxii ka'e. Waalaman kaasa tokko sarara waltajjii eeganii koreograafii bifa gaariitiin mul'isuu irratti xinnoo laafee natti mul'ata. Karaa biraatiin immoo tokko ta'iinsa keessattuu tokko taatanii akka shubbisa garee hojjechuu irratti darbee hanqinatu mul'ata. Eenyumaafuu qabxii keessan boodatti eegaa. Tole, ya korma ko, ya dira ko, ya go ta ko.
gamna ko ragade ragate raole ragole waalama halaafeetu jira inni tokko rukuttaa yookiin muuziqaa eegdee muuziqaa wajjiniin ol kaateetu deebi'u irratti muuziqaan si qajeelcha tureeyyu isa wajjiniin agartee baateetu bu'u irratti kan biraa yeroo naannoftu uleef harka yookiin qaamni kee ulee qabateetu yemmuu naanna'u mudhii irratti hojiin jirutu jira bara mudhiin hin hojjetu an jedhamu sun hin jiru miilaaf gateetti qofaa ta'e eenyumaa fakkaatee kee booddee eegi. Yamukkeen gaaddi saloonii siyaade anjalaleetu walargaan keenya yoomi yamukkeen gaaddi saloonii siyaade anjalaleetu walargaan keenya yoomi silaa suma yaada siyaabeen taa'u annan maradda kunoo suma yaada yamukkeen sidaabeen taa'u annan maradda yamukkeen gaaddi saloonii siyaade anjalaleetu walargaan keenya yoomi fardi garaa googee osoo margijitu ani rapheen bullee osoo dhiigni jirtu yaa rabbi yaa gooftaa sammuu nu guddisi kadhaa nurraa qaabii hojii nu dabarsi kadhaa nurraa qaabii hojii nu dabarsi silaa walii galleetuma harkaa wal qabanne namuu nurratti raarrisu osoo tokko taane egaa addunyaa lammii kan koo hin oomna mul'isi rabbii guddaa nurraa qabu rakkoo gamaa karaa alaalaatti dhibee bara nurraa qabi nu dagaagsi mee yaa rabbii diina keenya alaalaatti caccabsi walii galte alaalaatti nu mul'isi wallaalummaa alaalaatti reecabsi alaalaatti dhibee bara angeessurra alaalaatti rakkoo roba nurraa qabii alaalaatti sitti amma bakka sagaleen dheeratu irratti afuurri si hanqatti maal gootaa bakka iddoo sanatti afuura gaa fudhatti galuu qabda jechuudha iddoo sagaleen yoo afuura gaa fudhanne sun si jala ciccateet ritimii si jala balleessaa maaluma afuurri qabdee kee dhuma irratti eeggadhu. hammamii waltajjii waltisneessitanii deemu irratti sarara eegu irratti hireenatu mul'ata karaa biraatiin darbee tokko ta'u irratti
waliin eegdan. Kanaaf hanqina otoo lama laalee gama kootiin eenyumaaf qabxii keessan booda irratti eega. Sirbi kamisee mudhii olitti keessumaayyuu beekamaadha. Mudhii olitti namni baay'een hin beeka. Sochiin mudhii olii baay'ee ariifataadha. Achirratti xinnoo waan qorre fakkaata mudhii olitti jechuudha. Lammaffaa istaayilii yookiin akaakuu sochii adda addaa yeroo jijjiirte waltajjii keessatti baay'ee dabaluu dandeessa yaada jedhuun qaba. Akaakuu isaa jechuudha. Qabxii kee boodatti eegi. Addis Ababa ol turura moga tururani bishaan Addis Ababa ol turura moga tururani tutute na dungaddu duratu makanu ratulani askotu asinjira kalayo mudifo hamegira chilalo gubabahe Kamadi bokoji gadilala chilalo gubabahe Kamadi bokoji gadilala dafenu fayantala walira fagana walwalala askotu asinjira kalayo mudifo hamegira bishan shagari guba irratanit ko lamarani bishan shagari guba irratanit ko lamarani magale biyatiya injarjarani sutabarani askotu asinjira jimma baji farwa larganjira bishan Addis Ababa ritmi yookiin rukuttaa haala bahutu mul'ata. Ritmi ala yookiin immoo rukuttaa ala ta'aniin immoo weellisuun xinnoo seera ala ta'a. Eenyumaafuu kun shaakalee keessatti kan fooyya'udha. Eenyumaafuu kunin sirraan jedhu abdii qabnaa qabxii kee booda irratti eegi.
sirba garee keessatti miidhagina kan fidu tokkummaadhaan akka nama tokkootti taphachuudha. Akka nama tokkootti taphachuu irratti hanqinni mul'atee jira. Fakkeenyaaf warri dhiiraa ulee akkasitti yeroo garagalchitan gara tokkotti miti walgattaniittu. Warri durbaa immoo waliin miti kan sochootan bakka baay'eetti walgattaniitu wal buuftaniitu. Kun maal mul'isa? Akka gareetti hin hojjetamne jechuudha. Akka gareetti hanqinni jidduu jira. Hanqinni itti mul'ate kana sirreeffadha.